Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'a. Obboleettii teenya suuraa irratti argitan tun biyya Beerut keessatti dhamamteerti. Sagalee obboleettii isheetirraa dhageessan jechuudha. Wannan isiniin jedhu namni ishee argitan ta'e lakkoofsa irra jira. Lakkoofsa isaanii bilbiltanii akka beeksistanii fi viidiyoo kanallee dhaggeeffattanii sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Akkasuma immoo namni mudannoo akka ishee qabu namni isin jalaa badee fi wantoota garaagaraa qabdanis lakkoofsa kiyyaan quunnamtanii naan gahuu dandeessan jechuudha. Keessattuu ijoolleen Beerut keessa jirtan baay'ee rakkoo keessa akka jirtan nan beeka. Yeroo keessaniin ofirra dabarsitanii jirtan jechuudha. Dhiyoo kana qoonsilaan Beerut akka gadhiisetti gara nama 700 ol tanaan dura maqaa keessa zirzirii baasanii dhayitanii kan riippoortiin goonedha jechuudha ejensii achiititti. Kanaafuu warri maqaa keessan bahe hatamtamaan dhayitanii biiroo isaaniitti riippoorti gootanii akka gara biyya keessanii galtan isiniin jedhu. Keessattuu yoo kan isin hin galle ta'e nama kaanittillee carraa cuftan waan ta'eef carraa argattanitti gargaaramtanii gara biyya keessanii akka galtan isiniin jedha. Viidiyoo akka dhumaa dhaggeeffadhaatii viidiyoo tana sheer walii godhaa. Nageenyi jaalalli waaqayyo siif haa baay'atu. Seenaa akkamitti nagaa keetiin nagaa fuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa seenaa akkuma isin jedha obboleettiin keenya kun Beerut keessatti kan sagalee ishii dhabne akkuma suura irratti argitu maqaan ishii Gosuu Mokonnin yookiin Gosuu Bokee jedhamti. Dhaloonni ishii godina Arsii aanaa Balee Gaskaaridha. Egaa obboleettiin keenya kun akkuma nama tokko jireenya maatii koon jijjiira jetteeti biyya ishee jaalattuu fi maatii ishee jaalattu irraa gara biyya Beerut deemte. Biyya Beerut naannoo Libaanon jedhamu keessa waggaa 2 hojjette. Kontiraata ishee xumurtee gara biyya galuudhaaf yennaa jiini 2 fuudha kan isheen sagalee ishii dhabne. Egaa obboleettiin keenya kun maatiin isheen bira turte damooza akka dhoggatanidha kan isheen dubbachaa turte. Damooza akka hin kennineefidha har'a boodusii kennina jedhanii dursa qaxaroo itti dheeressaa turanii boodarra garuu doolaarri hin jiru jechuudhaan damooza ishii dhoggatan. Sababa kanarraan kan ka'e isheenis mana nan jijjiirradha jecha jedhu dubbachaa turte. Yaa ta'u malee bilbilli isheen waggaa 2 ittiin fayyadamaa turte waasaappii immoo fi maalidhaan kan isheen fayyadamaa turte amma jaratu harkaa qaba. Jara bilbilaan jara karaa waasaappii sagalee yoo ergineef waan qabatamaa qabu tokko nutti hin himan. Daarektiillee bilbilaaniif nutti ashuufan malee dubbii qabatamaa tokko nutti hin himan. Kallattiidhaanis immoo iyyuu karaa madaamikootiinis bilbilaa madaamikoo irratti bilbilaan mucayyoo Gosuu jedhamtu iyyuu hin beeknu sararatanyaa Itoophiyaa hin fudhanne jecha jedhu nu deebisan. Itoophiyaa irraallee itti bilbilaan nuti hin beeknu sararatanyaa Itoophiyaa hin fudhanne jecha jedhu kan isaan dubbatan jechuudha. Egaa deddeebisnee ijoollee adda addaatti namoota adda addaatti lakkoofsa kana kenninee yaalaa turan namoonni jechuudha. Egaa bilbila kana kaasuu hin dandeenye hin kaasan. Yoo kaasan immoo hin ashoofan dubbii ashoofan namatti haasan malee waan qabatamaa akkana taate hin dhukkubee yookaan biiroo dimtu waan akkanaati jedhanii jechisaan nu deebisan hin jiru. Egaa lakkoofsi iskiriin irratti argitu 96 17 18 11 79 kun dhiifama lakkoofsa isheeti kan isheen waggaa 2 bilbila ishee ittiin fayyadamaa turtedha. Amma garuu onlaayinii irra jira isaantu itti fayyadama. Yoo tarii namoonni yoo bilbilan illee ijoolleen Beerut keessa jiraattan adaraa keessan isiniin jechuun jaalla. Egaa bilbila kana yoo daarektiis kaasaa ta'e karaa waasaappiitiinis yoo kan bilbilan ta'e jara kan jalaa kaasan nama jalaa kaasu jechuudha. Yoo kaasan Gosuma jedhamtu yoo hin beeknu jedhanii yookiin immoo dubbii ashoofaa waan adda addaa namaan jedhu. Egaa obboleettiin keenya kun maal akka godhan eessan akka dhaqanii fi maalirra akka jirtu baruu hin dandeenye. Egaa dhalattoonni Itoophiyaa ijoolleen Itoophiyaa bakka jirtanitti guruppii fi yuutuubii waldoota adda addaa irratti sheer nu godhuudhaan obboleettii keenya kana akka nuuf barbaadan seenaa akka qilleensarra nuuf oolchitu karaa yuutuubii keetiin illee siin jechuun jaalla. Egaa obboleettii keenya kana karaan itti sagalee ittiin nu argachuu danda'an jechuudha. Lakkoofsa Itoophiyaa
digdamii shan kudha sagal shantamii shan torbaatamii sadii akkasumas lakkoofsa Dubaay 97 15 63 87 84 jechuudhaan karaan ittiin nu qunnaman. Karaa kanaan nu qunnamuu hin danda'an isin jedha seenaa egaa obboleettii keenya kana qilleensarra nuuf oolchitee islaama kiristaanaa osoo hin jenne ijoolleen Itoophiyaa kan barbaadan adaraan isiniin jechuu jaalla. Egaa obboleettii keenya akkasuma kadhannaadhaan warroonni ortodoksii maqaa waaqayyootiin warroonni islaama taatan immoo maqaa Allahaatiin akka nu gargaartan isiniin jechuun jaalla. Egaa kadhannaadhaanis obboleettii keenya kana akka nuuf yaadattanin isiniin jedha. Obboleettiin keenya kun tariyyoo achiis baatee mana biraatillee hojii baddee kan galtu yoo ta'e hanga damooza argatte hojjettee damooza argattee bilbila bitattee nu bilbiltutti har'a boru jechaa eegaa turre. Egaa hagammaa sagalee ishii dhaga'uu hin dandeenye maal akka taate fi duute fi jiraatte ishii baruu hin dandeenye. Egaa nu gargaaraa akka sagalee nuuf taatanii lafaaf iddoo jirtanii ishiin jirtu akka nu barbaadan isin jechuun jaalla seenaa. Egaa qilleensarra naaf oolchiin jedha seenaa. Inna sillee waaqayyoon si haa eebbisu ishii. Seenaa irra deebi'ee dhufee waan tokko hin dagadde. Innis bilbila ishiin amma waggaa lamatti fayyadamaa turte kana karma waasaappitiin iyyuu namitti amma yookaan hojjechiistu ishiiti kan qabachaa jirtu bilbila kana kan kaasu jechuudha. Bilbilli kun kan gosooti waggaa lama mulitti fayyadamaa turte. Eessa huute yoo jenneen bilbila kanarra dhiyoon bitadde malee kan ishiiti miti jette. Jecha kanaadha kan isheen nu deebiste jechuudha. Itoophiyaarraallee akkasitti itti bilbilanii hin beeknu jecha jedhu hin beekudha jecha jedhu nu deebiste. Egaa obboleettiin keenya kun maalirra akka jirtu akkuma isin jedhe waan beeknu tokko hin qabnu. Akka yuutuubii keetirras nu oolchite. Akkasumas immoo hordoftoonni yuutuubii keetii fi ijoolleen dhalattoonni Itoophiyaa hundumti akka nu gargaaran isin jechuun jaalla. Egaa seenaa.